Gannii fi tigistiin lola dhukaasa adda ta'e walitti bananii wal lolanii tigistiin miidiyaa gubbaatti dhuftee boochee uummanni hundi raaftee fixxee lafarraa har'a garuu isaan araaramanii jiru. Baga gammaddanii warroonni wajjin boochanis warroonni wajjin loltanis warroonni tigoodhaa loltanis warroonni gannii arrabsitanis hundi keechanuu galatoomaa isaan araaramanii jiru. Baay'ee waan nama ajaa'ibu piraankii ajaa'ibaa uummata godhanii jiru. Kun piraankii dabalee lolallee natti fakkaatu ashabaa harka fuudhee kabajamtootaa fi daawwattootaa hordoftoota walii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi haala lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa gootidha. Egaa kaarraa waan ajaa'ibaa viidiyoo ajaa'ibaa ta'e tokkoon qabadhee gara keessan dhufee jira. Girrisaa uummata girrisaa jedhee uummanni girrisaa samuuna kana godhaa ture jechuudha miidiyaa kana. Har'a immoo walitti haraaramanii walitti xaxamadamanii jiru. Yeroo darbe tigistiin boochee miidiyaa tiktookii lafarra xaraddee har'a garuu hajaalatu fataazanaa jedhama bashannanaa maal bakka oololaniillee uummanni addan baafannee maal bakka haraaramanii addan baafannee jechuudha. Egaa akkuma argitan kana walitti hararamanii jiru haraaramanii jiru jechuudha. Baga gammaddanii baga gammannee siniin jechuu jaaladha. Egaa asirraanii gannii fi tigoon shamarran qabnu keessa shamarran Oromoo keessa fiimasiin kan yeroo hundumaa ijoolleen teenya abdattee jiraattu isaan lamaan jechuudha. Maaliif jennaan gizee rakkootillee nu dhaqqabaa kan jedhaniin isaanii jechuudha. Haa ta'uti immoo yeroo kana immoo ganniin immoo akkuma beekamu Joordaan haalli Joordaan ta'uu fi didee gara Dubaay Imaaraatii nan dalagadhaa nan hojjedha. Biyya Joordaan keessatti omaan hojjenne birriin ishee xiqqoo waan taateef omaa bu'aan buufannee garuu amma Dubaay Imaaraatii keessatti hojjedhee tanan jireenya koo jijjiirradha kan jettu gara Dubaay akka imalte hundi keechanuu ni beektu jechuudha. Ganniin Dubaay imaltee osoo ishiin torbee tokko hin guutin lolli aganan jedhamne baname lolli sun uummata hunda raasee tigisti yoo akkasitti maal lakkuu boostu ani dhugaa dubbachuudhaaf boo'icha ishii san irratti ilaalee garuu wantoonni ishiin jettee suuraa haadha teenya qulqulleetti dubaruu Maariyaam qabattee booche sun lola gannii kana hin ibsu dhugaa dubbachuudhaaf akka sobannatti hime jechuudha. Garuu waatu bakka biyyarraa rakkootu ishii mudatee natti fakkaate baay'ee dhiphachaa ture akka nama tokkootitti. Haa ta'uti garuu amma immoo deebanii gara miidiyaa dhufan bilbilatu jalaa badee sababa bilbilaa sanii fi akkasumas immoo ganniin gammee jalaa fudhatte jecha jedhudha jechuudha. Haa ta'uti suuraa viidiyoo kana keessatti argaa jirtan kana ganniin dhugaa dubbachuudhaaf ganniin sirrii hin goone haalli gammee faana ishiin hojjette ganniin har'aa hayyuu shamarraniiti nuti ishii ilaallee deemna ishiin fiimesiidha akkasumas nuti haala ishiin ittiin ilaaltuun nuti ijoollee ishiiti ishii jala deemna garuu haalli suuraan viidiyoon kun as ba'e kun jechuudha haala nama biyya tokko yookaan obboleessa yookaan hiriyaa hin mul'isu jechuudha akka haadha manaaf abbaa manaatitti jechuudha kan garana dhufte shamarri Oromoo safuu beetti viidiyoon kun safuu cabsee jira. Ganniyyeeti dogongora guddaa hojjette aguma fedhellee ijoollee tana jaalattu akkanatti osoo gaa'ila wajjin hin ijaarratin akkanatti suuraa kana haala kanaan garana baasuu keetti dogongortee jirtaani kanallee sin jiru namoonni baay'een jechootan taanillee sirratti dubbatee jira garuu haalli ati viidiyoo ittiin hojjetta sun immoo dogongora guddaadha jechuudha. Maalifi safuu abbaatu ilaallataa waan ta'eef namni namaaf hin ilaalu suuraa kana viidiyoo kana yoo atu ilaalte akkamitan akkana ta'e jechuu dandeessa jechuudha. Nama waan biraa keessa seenuu yaade fakkaata baay'ee tokko badaadha. Asumarraan illee tigisti sababuma kanaan gizee tigisti gammee bira dhaquu barbaaddu ganniin harkaan darbiti jechuudha. Garuu ganniin tigistis immoo akka gammee hin jaalannetti jechuudha. Yeroo miidiyaa kana gizee isa wajjin baatee kolfitu akka obboleechaa gizee galtu garuu yeroo tokko an abbaa manaatan biyyaa qaba warroonni gammee jettanii jecha jedhu tokko dubbatee turte. Jaalattu yaa sobduu yaa dhugaa jettus wanti ishii beenu hin jiru ishuma tokkichiitu beeka jechuudha. Kanaaf jechuudha warroonni immoo arrabaa muddamtanii nama arrabsuu fi muddaminaa maaloo koomentiidhaan jechuutan taa'e namaan hin jedhina. Ganniin illee tigistillee ijoolleen teenya akkasumas immoo jarri lachuu dogongoranii jiru. Ijoollee teenya immoo gorfannee odeeffachuu qabna malee arrabsinee nama walitti buusnee duddaaf garaa goonee addaan fageechuu osoo hin taane jara lachuuyyuu walqixxee lolanii araarsutu barbaachisaadha.
sinin jedha bilbilli lubbuu namaa hin caalu bilbila maallaqumatu bitaa maallaqumatu fidaa abadu jechuudha kan kana ulitu ni bada waan ta'eef kasinin jedha kaayii kanaafuu isinin jedha amma baay'ee nu gammachiistanii jirtu walitti haraaramuun keessanillee shaggaa ta'ee bareeda ta'ee nutillee isinitti gammannee jirra garuu gara fuulduraatti jechuudha wantoota akkanaa wantoota fokkataa kana hin hojjetinaadha sinirraa hin bareedu waan nu jabeessu waan hamilee nutti ta'u nullee waan sin abdannee adeemuu dandeenyu hojjedha malee waan nuti si karan taane isin laallee nus isaanu akka jenne kara hin taane akka hin deemne nuti ijoollee keessanii isin hayyoota keenya hin deebitaniit immoo dogongora ofii keessanii dogongortan nama tigisti ijoollee biseente ijoollee baay'ee arrabsaa turte jechuudha dogongora ofii keessanii dogongortanis nama arrabsuunillee sirrii miti amma ijoollee sin daawwattu wanna dogongoran tokkollee hin qabanii isinmatu dogongora kana hojjete jechuudha viidiyoowwan gara tiktokii ba'aa ture gannii fi gammee sirrii miti jechuudha akkasitti aguma fedhe soo ta'e sirrii miti jechuudha haalli wanti hundumtuu sillikkiitti tola jechuudha shamarri durii safuu beetti akka harkitetti dhiira wajjin akka barbaadden taatu agama fedhellee dhiira san jaaladhu dhiira san beeki jechuudha akka barbaadde wajjin ta'u safuudha jechuudha safuu cabsuun immoo gaarii miti ijoolleen dhalli viidiyoon immoo hin badu gaafati waa balleechite immoo viidiyoo kana gasitti baasu gaafati bultii ijaarratte tidaarii ijaarra godhatte viidiyoo kana atarra viidiyoon kun qaldiidhaaf hojjetame taphaaf hojjetame garuu boru bultii kee boreessuu danda'a bultii kee keessatti xiqqooshii rabshaa fiduu danda'a dhiirri biraa kan si fuudhu waan akkana kana hin barbaadu ijoolleen viidiyoo akkanatti dhiiruma argita wajjin akka barbaadan taatanii viidiyoo hojjetanii viidiyoon hiriyyummaa fi viidiyoon waan bira garagaraa of qottobaa isiniin jechuu jaaladha jechuudha kana isiniin jedha warroonni immoo arrabaa muddamtanis arraba keessan gabaabsadhaadha waan gaarii hojjedhaadha waan isinirraa barannu hojjedhaa isiniin jechuu jaalanna Ega kati prankiidha kun immoo prankiin irratti hojjettan malee waan takkallee isin lolle viidiyoo sanillee beekatuma akka viidiyoo san akkasitti hojjettanillee nuuf galee jira jechuudha wantichi prankiidha malee waan takka waliin lolle jechuudha isini maaliif guddina kan caalu argachuuf fiimesiinati kan caalu argachuuf namni yoo akkana ta'e fiimesii ta'a jettaniiti garuu hojii gaariidhaan odoo fiimesii taatanii bareedaadha kun fiimesii duras fiimesiidha isini ijoollee fiimesii waan gaggaarii hojjedhaa daraa keessa nutillee isinirraa baranna pranki akkana kana hin barbaannu sinin jechuu jaalanna anis viidiyoo kiyya sirrumaanan goolaba badiyoon qabaadhe balleecha yoon qabaadhe gorfadhaan deebisaa sinin jechuu jaaladha obboleettii keessan kana deeffadhaa yaa obboloota kooyi viidiyoo kiyya kana like share subscribe gochuun jabaadhu walee si wajjin jiranaan jedhaadha anillee akkan jabaadhe viidiyoo dafee sinii hojjedhu sinin jedha hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu turtii gaarii sinifaa ta'u bye bye